أنا بقى جراتنا المال رومو لا بروميا بقى جرات نكفى وجبادة التفوفا sorry dikuba mutuma gabru sanku dikuba agabru magu dinafa urumu mekato jabada yettuba sorry dikuba mutuma gabru dikuba agabru magu dinafa urumu mekato jabada yettuba आंका मसबनाती सबनिका मकियो सब जला लोई सुबेरी व्याद किया यंगा दरूपां कबुयान को करियै सबासुयो दुनिया बरूरा को सबनिक यहाँ लगे सजरू आके गंबाले नतिले तिरकिरू अंकम को तिंकरू सदा चुरंजरू आलये रोगिरू बचासु बिरुंदरी कमनजिरू साबकोती इब्सु सपो ओनुमा चिमसु ताम ससभागेसु हमले जगेसु करम्मैसु कदम्मगेकासु अब्सो रब पासु हाबिल सौबासु जरयान राबु कागरां को यादे ओन्ने को गुबतु करा को बे गुर्रन मागे गरा नमहुंता करा कुबतु सामनिया उबतु फिरया गम्मतु तेनिहा गुबतु सेनाना अशमा कम जन्ने अलमान रोमो में नम अफेरा में इरगा गबाब दूधा का गबा येरो डेरा सिदर राइम फुदडो अस्सलामु अलैकुम kan islama kam woltan ilman oromo kanneen amantii garaagaraa fi oromummaa fi oromiyaa waliin qabnu jedhayaan saba kana dhaamsi jabaan kun sirbaa miti jabee faddaa qaba dhaamsa hedduu qaba bu'aasinii qaba hin buusinaa qaba Ibuba mutumaan gabruun saankuun ni kufa agabruumaan kun ni hafa urumu miqabdoo jabaadha itti dhufa Ibuba mutumaan gabruun saankuun ni kufa agabruumaan kun ni hafa urumu miqabdoo jabaadha itti dhufa Ibuba mutumaan gabruun saankuun ni kufa agabruumaan kun ni hafa urumu mikabdoo jabaadha bakka dhufa Ibuba mutumaan gabruun saankuun ni kufa agabruumaan kun ni hafa urumu mikabdoo jabaadha bakka dhufa Imperi sabakiyya biyya ko Akkam oltan ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti fayyaa qabdu nagaha gorri halkan keessa jirtan halkan akkamii nagaa oltanii nagaa bultanii warri guyyaa keessa jirtan akkam oltan jedha Oromooti bakkuma jirtan hundattu yeroo ammaan tana guyyaan har'aa guyyaa Oromoota maraaf wanti deemaatiin jiru wanti raawwatamee har'aa beeksisa irratti bahe tokko waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama gaddisiisu amma dura hin yaadatta yoo ta'e daangaalee Oromiyaa irratti ilmaan Oromoota hedduu wareegamuun isaanii beekamaadha hangarraa erga qabsoon kun eegalee erga lolli daangaa kun eegalee almost torbaan tokko gahaa jirra erga jaalli qabsoo qabsaawaan Oromoo Baabbilee irratti galaafatamee Baabbilee irratti amriin
amriin jennu diinni galaafatee jechuudha. Har'a ammootu duutii obbo Saalan Mohammed bulchaa aanaa Gursum kan ture. Anaaf akka nam tokkootittii fi Oromoota hedduu nama kana beeku ajjeechaan Saalan Mohammed irratti raawwatame hedduu kan nama gaddisiisuu fi Oromoon caasaa diinaa keessa illee jiraattu nama dhabuu hin dhabne tokko akka dhabnetti beekuu qabdi. Saalan yookiin Saalan Mohammed Rabbii warra jannataa isa haa godhu. Rabbiin yoo inni illee badii qabaate badii isaa haa dhiisuu fi karaa haqaa irratti nama kufe Oromoo tokkicha jechuu dandeettan. Rakkoo daangaa bahaa keessa jiru bulchaa yeroo dheeraatiif waan tureef qabsoon inni gaggeessaa ture daangaa sana kabachiisuu irratti falmii daangaa baha Oromiyaa yookiin Harargee bahaa irratti gaheen namni kun qabu gahee akka laafaatti ilaalamuu miti. Referendamii 2004 gaggeeffame hojii irra ooluu fi ilmaan Oromoo hanga danda'amaniin sagalee isaanii Oromummaa ofiitiif kennanii referendamiin sun fiinxaan akka ba'u nama gahee olaanaa taphate keessaa isa tokko nama qaamaan anillee beeku Oromoonni hedduun isaanii kan beekan nama kan. Beekumtii namticha kanaa nu qofa osoo hin taane caasaan mootummaa olirraa hanga gadiitti beeka. Keessattuu Geetaachoo Badhaanee ni beeka. Bulchaa isaa ture Abdullaziz Mohammed akkasii. Namni kun waa lama ol bira qabnee ilaaluu danda'u qabna. Rabbii warra jannataa isa haa godhu du'aa'ii godhaa fi bakka jirtanitti warroota keezii daangaa Oromootiif yookiin Oromummaaf qabsa'an hunda iddoo kamittuu akkaataan isaan itti du'an nu gaddisiisullee yeroo hin taanetti dhabamuun isaanii nama hedduu gaddisiisullee garuu ammoo wanti isaan irratti du'an kaayoo seenaan isaan yaadatu irratti du'an. Uf duuba deebi'ee si yaadachiisa. Yeroo bulchaa Geetaachoo Badhaanee bulchaa godina Harargee bahaa ture Abdullaziz Mohammed naannoo Hararii keessatti bakka bu'aa OPDO ture. Naannoo Hararii walakkaa Oromiyaa keessatti hojjechiisuu dadhabanii Abdullaziz Mohammed fa'aa ari'an. Dhugaan jirtu. Namni kun garuu daangaa irra taa'ee yeroo garagaraatitti yaalii garagaraa kan isarratti raawwatamu keessattuu referendamii wal qabatee gandoota Gursum gara Sumaalee akka deebitu hojii irratti hojjetamaa ture wal qabatee nama maallaqaan illee sobuuf yaalanii maallaqaaf hin sobamin. Nama dhimmi daangaa sun maallaqatti akka hin gurguramne hojjetaa ture keessaa nama tokko. Hojiin isaa isatu nama tokko malee hojiin isaa waan caasaan OPDO ol jiran kunniin hundi godhan hojjetaa jiran kan caalu. It is so sad. Caasaa san keessa taa'anii mootummaa sanii waliin hojjetaa nama akka kanaa dhabuu jechuun hedduu gaddaa fi ummata daangaa saniitiif akkaataan inni ummata Oromoo itti gargaaruu danda'u tooftaan inni ummata Oromoo ittiin gargaaruu danda'u nama kan of biraa dhabuudhaan ummanni naannoo Gursum, ummanni naannoo Baabbilee, naannoo Cinaaksan hangam nama ittiin mari'atan akka dhaban ummata namni saalaa beeku dubbachuu danda'a. Marumaafuu inni deemee jira. Inni kutee jira. Warroonni maaliif fallisaa? OPDO'n osoo isin teettan nama daangaa isinii kabachiise isin jalaa dhabamsiisanii jiru. Nama saba isaatiif quuqamee saba isaatiif hojjetu daangaa san akkamitti akka inni kabachiise ummanni naannoo sanaa ni beektan. Keessattuu osoo Gursumuu ol hin deebi'in dura Baabbileedhaa fi Jaarsoo namni kun abbaadha yoo jedhame waan bira ittiin xiqqaatu. Nama kana OPDO'n gara tokkoon ni sodaattii ture akka malee nama OPDO'n illee sodaattu
nama gara kaanii Sumaalee ofirraa qabee ummata naannoo sanaa bulchaa ture tokkodha. Namni kun har'a mana isaatii fuudhanii akka hin taanetti liyyuu poolisiin Sumaalee fi poolisoonni Sumaaleedhaa galaafatanii jiru. Har'a mootuu awwaalcha isaaniitti ture jedhama. Kan nama gaddisiisu wanti achirraa bahu OPDO'n goota jechuu ni dandeenya. Nama daangaa san isaanii kabachiise. Awwaala isaanii irratti godina irraa ka'anii argamuu dadhabuun lubbuu isaanii sodaattu akkamii akka ta'an kan nama agarsiisu jechuudha. Bakka fedhanuu osoo taatee silaa hadha caccabsanii iddoo sanatti argamuu qabanii ture. Yeroo Mallas du'u torbaan teettani. Torbaan biyya guutuu boochiftani. Yeroo namni akkanaa ammoo lafa isaatii fi dachii isaatiif ummata isaatiif jecha lubbuun isaa dhabamtu bira dhaabbachuu dadhabuun keessan OPDO'n saba isaaf hojjetuufiyyuu gatii akka hin qabne agarsiisa. Kuni gadda guddaa. Inni biraa yaa ilmaan Oromoo seenaan namaa namni tokko yeroo tokko maaliif waan hin taaneef keessa seenaa kan jedhu laaluu isin agarsiisaadha. Hanga dhiyoo kana caffeeraamis waan tokko kaasee haasa'aa ture. Qabsaa'ota Oromoo tokko kaasee ebalu jaartii akkasii qabaa, ebalu jaartii akkasii qabaa, ebalu jaartii Tigree qabaa, jaartii maalii qabaa jedhee haasa'aa ture. But let me tell you one thing. Waan qabsoon qabdu isinii hima. Qabsaawaan Oromoo biyya namaa keessa jiru. Qabsaawaan Oromoo lubbuu isaa yoo dheeratte kan fayyadamu tooftaa kamiinuu saba tokkorraa jaartii fuudhe jedhamee wanti itti roorrifamu bilchina siyaasaa dhabuudhaa fi maaltu namoota kana dirqisiisee waan akkasiisan niin godha ka jedhu irraa wallaaluu irraayi. Kanaaf eenyuunuu haa ta'u qabsaawaan Oromoo kanneen hadha shanee ta'anii yookiin ammoo miseensi shanee kanneen Eertiraa keessatti hidhaman dubartii akkasii fuute jettanii warri irra duultan dhaabadhaa. Yoo dhugamatti qabsoo uummata Oromootiif ka jiran taate waan nama goosisu jira. Kaachii illee haa ta'u kaachii duraallee haa ta'u. Zamana dargii illee warri gosoota garaagaraa wajjin walitti dhiyaatan akka waan badhaatitti wanti warroonni ilaalaniitiin asirraa siyaasaaf itti fayyadamuu danda'an I believe maaltu waan akkasii nama goosisa kan jedhu wallaaluu irraayi. Kana kan kaasuufi Saalaa Muhammad waan ta'e isinii himaa barumsa isinii haa ta'u yaa ilmaan Oromoo. Jaalli kun ka hadha amrii ta'eetiin hadha silaa seenaan isaa bal'inaan himamuu qabdu dhimma daangaa kanaan wal qabatee ajjeesuu fi irratti duulaa turan. Maallaqa kennanii fi dadhaban. Du'a isaa ajjeesuudhaaf nama kana yeroo jala deemanitti umrimmaan nama kanaa yoo dheerate faayidaan inni qabu olaanaa akka ta'e ni beekama. Innis ni beeka. Soo tooftaan mee umrimmaan kiyyaatti dheereffachuu danda'u saba kana keessa jiraadhee saba kanaaf waa hojjechuu danda'u jedhu maali ka jedhuuni namni kun jaalalaaf osoo hin taane jechuudha. Ollaa ka jiru Itoophiyaa keessa osoo jiru jechuudha. Dubartii isaanii fuudhe. Garuu ummanni kun isaaniin soddoomeefillee tonummaanuu waa jijjiiritti ka jedhu beeka. Aangoo har'a Gursumiin ka bulchaa jiru ijoollee namoota biraati. Garuu tanaanillee ummanni kun isaaf hin rafne. Baabbilee keessaa goota fuudhani. Baabbilee keessaa goota fuudhani. Qabsaawaa fuudhani. Qabsaawaa ajjeesan. Gursumiin irraallee har'a nama akka ijaatitti ilaalamutu mixe. Caasaa mootummaa keessa taa'anii warroonni faayidaa akkasii buusan eessumattuu taanaan eegamuu qabani. Kanaaf yaa OPDO yaa ummata Oromoo namni kun deemee jira. Qabsaawaan ni du'a. Qabsoon itti fufa yoo jedhamu warroonni tokko miidiyaa irra teettanii kun dhaadannoo warra biyya alaati jedhaa turtani. Kun dhaadannoo warra biyya alaa osoo hin taane
qabsaawaan ni du'aa qabsoon itti fufaa zamana miliinik irraa eegalee waan jiru. Caasaan bitamtoota tokko ammoo dhaadannoo kana warra diyaaspooraattu jira isin biyyaa yaatanii akkana ka jettan kuni tootaalii dogongora guddaa fi uf duuba deebi'aatii laf laala. Eessumattuu biyya kamittuu qabsoon kanuma qabdi. Qabsoon yoo kufellee deemee ilma isaatiif abbaa biyyaa ta'a qabsaa'aan yeroo kufaa deemu. Kanaaf warroonni siyaasaa hin taane nagaddan warroonni qabsaa'ota waan hedduu keessa dabraniif rakkataniidhaaf wantoota tokko raawwatan irratti warri duultan dhaabadhaasumaan. Inni biraa falli jiru maali? Ummata Sumaalee kan akkamitti jimbiilfachiisuun danda'amaadha. Qawween oopshinii tokko taate oopshinii lammataati. Yaa Jawaar Muhammad miidiyaa irra teettee yoo ati waa takka dubbattu hanga Abdurrazzaaq ilaalanii miti miidiyaa Oromiyaa guutuu hordofaa jira. Assaayimentii takka sii kenna ergaa takka sii hima ergaa tana sabaan dhaqqabsiisi. Falli Sumaalee gadi qabu ka boru ganama manguddummaa isii ergachiisu waan takkatu jira. Kunis maali? Akkuma dheengadda gabaa irraa cufan awwadaa keessa Sumaalee hedduutu jira. Haramaa akkas, Kombolcha akkas, Harar akkas, Baabbilee akkas, Gursum akkas, Ciroo akkas. Hubadhaa. Ol dabraatii Adaamaa magaalaa ganda Sumaaleetu jira. Adaamaa magaalaa. This is a time. Bahuu ka qaban Adaamaa keessaa isaanis. Yoo kana booda Adaamaa keessa Sumaaleen bashannanaa gootni Oromoo lafa isaa irratti daangaa irratti waraana itti yaasaniitiin ka ficcisiisan taate wantummaan qeerroo jedhamu sunuyyuu kijiba. This is an assignment that you have to pass to qeerroos. Jawaar Muhammad siif ergaan kun namoonni garaagaraallee akka agartaniin Adaamaa keessa ganda tokko guutanii isaan ta'an ilmaan Oromoo ammootuu daangaa irratti dhumatu. So they have to leave our country. Biyya keenya gadhiisanii bahuu danda'u qabu. Wanti biraan jiru shururuun biraa bayaa jedhuuni. Bayaa dachii teenna keessaa. Qabsoon itti fufa bayaa dachii kana keessaa ganamaa galgala Adaamaa mana isaanii keessaa gadi bahanii akka waa hin bitanne yoo qeerroon tokko ganda keessa bahe waraqaa ganda isaanii bittinneessinan manguddoo bakka hundarraa ergatu. Bakka hundarraa waan kana dhaabuuf deemu. Uf duuba deebi'anii ilaalu. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo yaa OPDO biyya harkaa qaba jettu. Yaa OPDO osoo ilmaan Oromoo tan ta'e du'an lakki liyyuu poolisiin hin jiru jettu. Yaa OPDO osoo ati lubbuun jirtu poolisni kan keessi jala du'aa jiru. Yaa OPDO osoo ati lubbuun jirtu bulchaan aanaa kan kee du'aa jiru. Sii galaa kun yoo isinii gala taate yoo isinit dhagahama taate Adaamaa keessatti warri mana isaanii kireessitan har'arraa bahaa jedhaanii mana kiyya keessa. Adaamaa keessatti warri suuqii isaanii kireessitan har'arraa bahi jedhaanii suuqii tiyya keessa. Adaamaa keessatti warri konkolaataa isaanii kiraa kennitan har'arraa bahi jedhaanii. Adaamaa keessatti taaksii isaanii yoo qabaatanii taaksii achii qabaatan namni taaksii isaanii yaabbattan har'arraa baasaa taaksii isaanii hin yaabbatina. Adaamaa keessatti manni hoteela Sumaalee yoo jiraate har'arraa hoteela magaalaa sanii keessaa irraa hin nyaatina. Ban the business of Somali in Ethiopia. Business isaanii kanneen isaan ittiin deemmatanii uummata Oromootiin ittiin fixuuf deeman kun we have to ban it. Ka Tigree qofaa miti. Ka waan gana godhaa jiru isaani. Jimaa itti gurguruu dhaabu jimaan kenna haa hafu. Dinnichaa kenna warri Kombolchaa gadi erguu dhaabu haa badu haa tortoru nyaadhaa. Yoo kana hin goone yoo tarkaanfiin bifa biraatiin taargeet godhee naannoo shanii taargeet godhee irratti hin hojjetamne ummanni Oromoo dhumachuun isaanii bulchoonni Oromoo hundi isaaniituu dhumachuun isaanii beekamaadha. Kanaaf yaa ummata Oromoo yaa Jawaar Muhammad this message is to you. Wantoonni amma sii tarreesse kun biizinasa isaanii gara biraatiin Oromoonni biyya alaa jirtan Oromoonni biyya alaa jirtan biyya alaa irraa maatiidhaa fi maallaqa keessan ergitan
warri diaspooraa karaa isaaniitiin maallaqa erguu ammarraa dhaaba. Never any penny karaa maallaqa yookiin biizinasa ummata kanaatiin erguu dhaaba. Kun yoo gochuu baattan ishururuu fi hiriyyummaa fi maalummaan inuman jiran. Manguddoo dhiteen kanneen waraanni isaanii Somaaliyaa keessaa aydii isaanii qabateetiin as deemu. Kanneen ammallee xuurataa keessan magaalaa kanneen keessaa yoo teettanii jechuun. Feeta waan feetan fidaa. Isaan jalatti xuurataa nyaattan. Isaan jalatti deekeera deemtan. Hubadha, clearly this is kuni tarkaanfi. Deekeera isaanii ilmaan keessan ka ergattan dhaaba. What is the reason? Itti hima. Baan godhi jedhaanii ummata keessan yoo waan biraa dadhabdan ummanni keessan akkana ummata Oromoo fixaara. Maaliif maa caddiftan jedhaanii? Warri naannoo Ogaadeen bahee jira. Namicha tokkocha Sumaalee kenna Sumaalee irraa Itoophiyaa kennameef liidara san. Which is totally waan ta'uu hin qabne jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo. Yaa ilmaan Oromoo. Tooftaan jijjiirattanii tooftaa addaatiin as bahuu qabdan irra deebi'ee isinii jedha. Naaf dabarsa. Adaamaa keessa, Ciroo keessa, Finfinnee keessatti, Bushooftuu keessatti, Harariin, Awwadaayin, Jaarsoo, Kombolchaan, ummata naannoo shanii kan mana isin irraa kireeffate hadharraa ofirraa baasa. Hardharraa halkan kanarraa ofirra hin bulchina. Halkan kana qeerroon kana hojjechuu danda'u qaba. Abboonni namoonni ummata kana mana kireessitanii, suuqii kireessitanii, makiinaa keessan itti kireessitanii, jimaa keessan itti gurgurataa suuqii isaanii irraa bitaa hoteela isaanii irraa nyaattan yoo har'a isaan irratti tarkaanfii hin fudhanne yoo fudhattu. This is the only option qawween cinatti. Ka amma gan boru ganama torbaan taga keessaa miti guyyaa lamaa sadii manguddummaa isaan ergachiisee isaan dhaabsi kun. So, qawween qofaa miti. Qawwee qofaa miti. Ummanni kun balballi isaanii banaa qawween akka fedhe galaaf. Ka duubaan jiru waraana mootummaati. Karaa kanaan dhaabadhaa itti. Kuni Jawaar Mohammed ergaan tunsiif miidiyaa kana OMN nama hundatu hordofaatiin jira. Ammarraa waan kana godhi. No night halkan kana bultiin bulin. Yoo dhugamatti ummata Oromootiif miidiyaan kun sagalee kana dabarsuu qaba taanaan amma dabarsa. It doesn't matter. Wanti barbaachisu hin jiru. Ka ta'uu qabu kana ofirraa dhaabuunii ka dandeenyu kana qofa. OPDO'n poolisa keessa walitti qabaa yoo waraana biraa dhabdan ergaa gara Jijjigaa. That's it. Isin aangoo irra teettanii gubbaa kanatti bulchaan achitti daangaa isinii kabachiisu biyyee nyaateera hadha. Kanaaf waan kana adaraa isinitti haa ta'u. Ummanni daangaa irra jirtan fadhiisin keessa ummanni kun jiraannaan qobboo keessa qobboo dadar keessa iddoo jimaan jiru mara jiran Dirree Dawaa keessa biizinasa isaanii irraa bituu dhaaba. Baandam namni dirqisiisee ittis deemsisee irraa si bichisiisu wayituu hin jiru. Kanaaf wanti kun wantummaan jala shururuu jedhamuuf hin jiru hanga mootummaan hanga waraanni wayyaanee dudda duubaan deemutti. Kanaaf jabaadhaa. Jawaar ammoo ergaa kana istirateejii barbaachisaa taanaan in underground irratti hojjedhaa. Tooftaa barbaachisuu waan kana fiduu danda'uu baannaan miidiyaa qofarraa dubbachuun kenna hin barbaachisu. Gara biraatiin waan biraati wanti nama yaachisaatiin jiru. Namoonni biyyarraa akkas ta'anii garas deemaa jiran jedhamee please gaazexeessitoonni OMN waan kana poosti gochuu dhaabaa. Wanti poosti gootan waan production isaa argame malee waan processii keessa jiru adeemsa keessa jiru agarsiisuu irraa dhaabaa. Rakkoo inni fidaatiin jiru argaa hin jirtan. Biyyarraa gaafii gara garaatti kaa'ara. Namni waan tokko poosti nuu godhaa isiniin jedha waan poosti gootan san process godhaa poosti godhaa. Akkuma jiru waan as dhufe poostiin godhina. Namni iddoo kanarraa garas deemuu jira waan jedhuu miti. Achi gaheedha ka poosti ta'uu qabu. Tarkaanfii fudhatameedha. Nama karaa waan birootiif waa hedduuf miidhaa waan qabuuf
waan kanarra of eeggannoo godha. Wanti guddaan gara biraatiin ergaa obboleessi keenya kalee dabarse tokkotu jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Rabbi fayyaas yaa kennu, umrii dheeradhu, haqa arganii bifa sanaan dubbachuun saba isaati saba ofiitti haqa sanaan iyyachuun wanti Hangaasaa Ibraahim haasofni kan kee kaleessa ummata Oromoo maraaf yoo beekan fala guddaa. Isa ummataaf qofa osoo hin taane guyyaa jimaata dabranillee kanuma dabarsee ture. Jimaata darbe kanuma dabarsee ture. Osoo jeneraalota harkaa qabnu, jeneraalota osoo harkaa qabnu nama nu waraansisu wallaalle jechuun wallaalummaa dhumaati. Kanaaf ergaan Hangaasaa Ibraahim kalee ati dabarsite galata guddaa kan qabuu fi ummanni Oromoo itti fayyadamuu qabu. Dhaabbileen inni kallattiidhaan itti xiyyeeffatellee ergaa sana fudhattanii hatattamaan hojii keessa akka seentan garanumaan anillee ergaa kiyya isinii dabarsaa. Yaa ilmaan Oromoo, namni har'a du'e kun Saalaa Muhammad bulchaa Gursum kan ture jechuudha. Kan yeroo warri Hararii Abdullaziz fa'a dadhabdee dheessitee keessaa yaate inni daangaa san kabachiise waan ta'eef haa yaadannu. Yoo maatii qabaate ammoo ilmaan isaa bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Ergaan tiyya tanumaa akkuma gara manaallee seenuu nan dandeessisne akkuma dalagaa bahee waan kana dabarsuu gadda guddaa waan ta'eef jechuudha. Adaraa isinitti haa ta'u, adaraa isinitti haa ta'u akka hin daganne. Ilmaan Saalaa hin dagatina, ilmaan goota Baabbilee irra kufee hin dagatina. Warri bira jirtan teekeer godha. Diinni teekeer hin godhu, diinni ammoo isaan kana hin eegu. Kanaaf jabaadha, 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 jabaadha. Qabsoon itti fufaa Umar Suleeman jedhe sanii oma takka qabsoon uf duuba hin deebitu. Jabaadha isiniin jedha. Rabbiin warra waan kana galmaan gahu nu haa godhu. Qabsoon tun fagoo hin turtu. Qabsoon tun fagoo hin turtu. Jabaadha. Sirba kana isin affeera dhumarratti jechuma sii keessa. Kunni kufaa, humnaa kuni nafa, Oromoo jabaadha ka cufaa. Labroomsaan kunni kufaa, humnaa kuni hafaa. Oromoo jabaadha ka cufaa. Labroomsaan kunni kufaa. Akkasii yaa ilmaan Oromoo ergaa kana sheer godhaa. Jawaarii warra asirraa dhageeffattan bilbilaa fi itti himaa. Maaliif ergaan achirraa dabru bakka hunda gayaa. Kanaaf jabaadhaa, 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 jabaadhaa. Diinni bifa jijjiiratee warroota mataa ta'an ajjeesu jira. Namoota duraan dadhaban waggaa 15 ol dadhaban. Ka Baabbilee gadda du'ee fi ka Gursumitti ajjeesan ummata akkasiiti jechuudha. Kanaaf san beekaatii itti fufaa. Qabsoon oma takka hin dhaabatu. Jabaadhaa waan kana Jawaar ergaa kana saba biraan gahi. That is the only way. Naa jiraadhaa. Nagaatti Oromoo tiyya isin jaaladha. Ulfaadhaa guyyaa gaarii.